Egaa hordoftoota keenya kabajamoof jaalatamoo hordoftoota sagantaa kana keessanuyyu har'a kan irraa dubbachuu barbaadu waa'ee dhimma YouTube jechuudha. Waliigala dhimma YouTube irratti mari'achuu qabna. Yeroo hedduu gareewwan garaagaraa gara Telegraamaatiinis tahee gara akkasuma sooshaal miidiyaa WhatsAppis dabalatee dhimmoos dabalatee gareewwan hedduu ni uumna jechuudha. Yeroo baay'ee gareewwan uumnu san irratti yeroo baay'ee rakkinni nuti qabnu maali? Dhimma YouTube wal qabatee anis piroomaatiillee akkasumas godhiisan jechisan fayyadamneetiin hojjannee jechuudha. Viidiyoo dalagaa jira waan ta'eef viidiyoochi kunillee deebi'ee YouTube irratti maxxanaa dhookaadha waan ta'eef sababni isaa jechisan ol baasee yookiin immoo hin dubbadhu. Namni tokko YouTube irra ta'uudhaaf dirqamni isarraa eegamu sabskiraayibii 1000 guutuudha yookiin immoo hordoftoota 1000 guutuudha jechuudha. Lammata irratti sa'aatii 4000 guutuu qaba. Sa'aatii 4000 guutee ergaa immoo hordofa 1000 qabaate namni sun akka seera dhaabbatichaa YouTube'itti monetize ta'aaf jechuudha. Monetize ta'uudhaaf ulaagaa kana guutuun isarra dirqama jechuudha. Amma wanti ani isin dubbadhu hundi isaa waa'ee ulaagaa kanaa ta'a. Ulaagaa kana godhuudhaaf dirqama namoottan akka keessanii kan isin hordofan kan yeroo hundaayyuu hojii kana barbaadan dhugaadhaan dhaabbataan barbaadan yoo ta'an rakkoon qabu galii gaarii irraa argachuu dandeessan jechuudha. San booda erga ulaagaa guuttanii gara hojii seentanii booda namni kamiyyuu ulaagaa kana erga guutee booda filannoo lama qaba. Filannoon jalqaba inni qabu ulaagaa guutee monetize ta'ee xumuramee hojii itti fufu. Ulaagaan lammaffaan inni qabu hojii isaa dhiisee ulaagaa kana guutee jira hojii dhiisee biraa kutuudha jechuudha. Kanaaf hojii erga barbaanne ta'ee dhugaadhaan wanta kanarratti xiyyeeffannaa kennine dalaguu qabna jennee erga yaadne ta'ee dirqama maal godhuu qabna? Sagantaaleen keenya sagantaa viidiyoo garaagaraatiif waraabbii garaagaraa akkasumas immoo wanta argine tokkoof yookiin immoo wanta ta'uu hin qabne tokko illee ta'uu osoo hin ta'in viidiyoo pure ta'e viidiyoo qulqulluu barsiisuu danda'u viidiyoo hawaasni irraa barachuu danda'u dalaguun dirqama nurratti ta'a. Lammaffaan mootu miseensonni keenya sun haala isaan ittiin nu barbaadan saniin dhiyaachuu fi qabna. Sagantaa na qabsiisanii waa'ee hojii onlaayinaa qofa barsiisuu naan jedhan taate sagantaa waa'ee hojii onlaayinaa kan dandeettii itti qabu san barsiisuu qaba jechuudha. Yeroo YouTube filannutti qoodama YouTubootaa keessaa filannoowwan jiru san keessaa filannoo hojii keessanii filachuun dirqama isin irratti ta'a. Sani jechuun namni tokko entertainmentii filate yoo ta'e yeroo hundaa waa'ee entertainmentii saniitti dalaguu ka qabu. Sababni YouTube'ichi illee promote kan isa godhu maal irratti entertainmentii sana irratti education yoo ta'e illee yeroo hundaa waa'ee barsiisuu san irratti jechuudha kan inni qabachuu qabu. More isa barsiisuu namni yeroo hedduu maal ta'a erga monetize ta'ee booda entertainmentis fidee maxxansaa wanti biraas culturally funny comedy education fidee maxxansa jechuudha. Ulaagaan akkanaa kunneen hin jiru. Dhiiroo eega dalagaa barbaanne ta'ee erga monetize taanee xumurree ta'ee dirqama waan ittiin galii argannu san dalaguu qabna jechuudha. Wanta jalqaba karoorfannee manaa baaneef san galma geessuu qabna. Namoonni hedduun karoora jalqaba manaa bahaniin san irraanfachuudhaan daandii biraa daandii qaxxaamuraa barbaadu. Daandii qaxxaamuraatiin milkaa'uun hin danda'u. Yeroodhaaf nutti fakkaachuu danda'a. Garuu milkaa'uun hin danda'u ni ulfaatu waan ta'eef. Kanaaf maal goona? Dhimma YouTube'itiin kan wal qabate gruppiilee YouTube'ii yookiin immoo description isaa gara gadiitti isiniif kaaya. Gruppii Telegiraamaa isiniif kaaya jechuudha. Gruppii san keessa seenuudhaan ulaagaa gruppii san irratti guutamuu qabu ni guunna. Subscribe akka argachuu qabnu ni arganna. Subscribe akka argachuu qabnu san erga argannee booda maal goona? Ulaagaa keenya san itti fufna jechuudha. Kanaaf hordoftoota keenya kabajamoof jaalatamoo viidiyoo tanaaf ulaagaa san erga guunnee booda kallattiidhaan hojiilee hojjetamuu qabu san haala salphaa ta'een hojjechuudhaan irraa milkaa'uu dandeenya waan ta'eef kanaaf yeroo hundaayyuu gara YouTube'itti yaada fi komii hedduu nutti dhiyaachuu danda'a. Yaada fi komii hedduu nutti dhiyaatu san furmaata kan kennuu dandeenyu nuyi jechuudha nuyi mataa keenya. Yoo kana hin goone ta'e bara hundaayyuu dhimma YouTube'ii haasa'u bara hundaayyuu dhimma YouTube'ii hawwu galii irraa argachuu hawwuu qofa taate jechuudha dubbiin. Kanaaf warroonni monetize taatan akkasumas warroonni monetize hin ta'in illee gama gadii descriptionii viidiyoo kanaa jala dhaquudhaan gara gadiitti isin kaa'ee jira waan ta'eef liinkii telegiraamaa san fudhadhaa. Liinkii telegiraamaa san irratti gara garee telegiraamichaa seenaa. Har'a nama tokko yoo taate boru nama lama ta'uu keenya irraanfatiin. Boru nama lama taate jechuun isaan sunis nama lama yoo ta'an nama 4 ta'uu hin irraanfatiin. Har'a garee hin qabnu garee baay'ee hin qabnu jettanii hin yaaddayinaa. Kanaaf yoo dhugaadhaan haala YouTube irratti hojjechuudhaaf waliin karoorfannee kaane ta'e wanti galma irraa nu daangessu tokko illee hin jiru. Kanaaf hundi keenyayyuu YouTuberoota warri taatan ni beektu muuxannoowwan akkamii keessa akka dabartan muuxannoowwan akkamii akka jiru
YouTube irra chaalenjiiwwan rakkoowwan akkamii akka nama mudatan ni beektan jechuudha. Kanaaf maal godhuu qabna tokko isaatiin ulaagaa gruupicha irratti yookiin immoo garee irratti maxxanu san hordofuun warroonni subscribe kuma tokko hin qabaatin subscribe kuma tokko akkaataa itti guuttan waliin mari'anna waliif himna jechuudha. Warroonni immoo wachaa horii yookiin immoo sa'aatii ilaalchaa kuma 4 hin guutin daqiiqaa kuma 240 hin guutin isaanis akkamitti akka guuttatan waliif himna waliin ilaalla. Asumaan kan isa affeeru karaa garee Telegram chat jechuudha. Description gara gadii dhaqaati hubadhaa fudhadhaa. Erga hojiin hin oolin sirba bahanii morman dhokfatan jedha miree Oromoo. Erga hojjechuudhaaf baane riil hojjechuu yoo dhiisu taatellee dhiisa irraa gala isin hin fayyadu jechuudha. Viidiyoo nama tokko laaltanii viidiyoo nama sanii qofa guddisuun nama san qarqaaruu haa ta'u malee ofii keessaniifis cinatti dhakaa tokkoon simbira lama akkuma jedhamu san irraa milkaa'uu dandeenya waan ta'eef. Egaa an Khalil ture Arbor Online School irraa. Arbor Midiyaan yeroo hundaayyuu sagantaalee isaa gara Telegiraamaa, gara Instagraamaa, Tiwiitaraa akkasumas gara Feesbuukaa, Yuutuubaatiinis, laayikiinis isiniif sagantaa mimmiidhagoo qabatee dhiyaata. Sagantaa har'aaf qabanne kanumaan goolamne. Sagantaa itti aanu sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti anis Khalil ture kan Arbor irraa isin waliin hanga ammaatti haasofs mariis taasisaa ture. Yaada fi komii gaafii qabdan kamiyyuu gara gadiitti kooment irra naaf kaayaa. Wanta sirraahuu qabu isiniif sirreessa wanta rakkanne hundaayyuu waliin furmaata itti kennina. Egaa hordoftoota keenyaa kabajamoo jaalatamu viidiyootan guyyaa hanga irraatti ilaalle keessaa viidiyootan 4-5 ilaalle turre jechuudha. Viidiyootan sanniin keessaa viidiyoon jalqabaa viidiyoowwan leenjii ture jechuudha. Giddu gala bashannanaa diyaaspooraa argamudha. Har'a immoo waa'ee maalii ilaallaa giddu gala kana keessatti maaltu jira kan duratti illee isinii kaasee ture. Wanti baay'ee raajinatti ta'e keessaa wanti barnoota naa ta'u keessaa biyyeen asitti argitan kun biyyee kuyyiisuu yookiin immoo raamoo xiqqooleessiitu. Raamoon kun gamtaadhaan jechuun waan kana kan ijaaree asiin ga'e. Dhimmoota hedduu ni dubbannaa. Viidiyootaan hedduu ni waraabnaa. Waa'ee gamtaa, waa'ee waliin taanee waan tokko jijjiiruu ni haasofnaa. Yeroo baay'ee waa'ee sanii irraa ni kaana jechuudha. Kanaaf viidiyootaan sanniin keessaa viidiyoon yeroo baay'ee tiimii ta'uudhaan yookiin gamtaa ta'uudhaan waan tokko waliin dalaynee walii waa jijjiiruu dandeenya, waa mul'isuu dandeenya. Addunyaa kanaafis waa gumaachuu dandeenya. Viidiyootaan jedhee isiniif qabadhu keessattuu kanneen akka miidiyaalee hawaasaa yookiin immoo TikTok dabalatee Feesbuukaa, Yuutuubaa akkasumas isaan biraatis dabalatee jechuudha. Waa'ee kana irraa ni dubbanna. Har'a immoo asitti wanti irraa isin barsiisuu barbaadu wanti xiqqoon jechuudha. Hawaasni gamtaa qabu yookiin immoo namni gamtaa qabu tokko wanni inni hojjetu sun ni mul'ata. Mul'achuu qofaa miti caaleetu namoota biraa irratti raajii ta'a jechuudha. Raajii akka inni ta'u yoo barbaaddan fakkeenya biyyee kanarraa fudhachuu dandeenya jechuudha. Raamoon tunniin wal qarqaaruudhaan biyyee dachii kanarraa ol tartee hanga miila kiyyaatii gadi mul'attu har'a ol baasee mul'isee jirti jechuudha. Kanaaf nullee maal godhuu qabna? Gamtaa yoo qabaanne waan kamuu tokkummaa yoo qabaanne waan kamuu jijjiiruu dandeenya. Wanti waan hundaa olii gamtaa qabaachuudha jechuudha. Kanaaf isin jaaladhaa, isin galatoomfadhaa, isin kabajaa. Arbor Online School waliin turtiin keessan hanga xumuraatti akka ta'u hawwiif yaada kooti. Hanga xumuraatti immoo waan daawwattaniif illee isin galatoomfadha. Kana qofaa miti viidiyoolee barsiisoo bashannansiisoo akkasumas viidiyoolee hedduu qabadhee isinitti dhiyaadha yeroo baay'ee. Sagantaalee kamirrattuu iyyuu komii yoo qabaattan akkasumas yaada addaa yoo qabaattan gaafachuu ni dandeessu jechuudha. Galatoomaa isin jaaladhaa, isin kabajaa. Kun Arbor Online School ani immoo Khalil ture jechuudha. Arbor Online School irraa ወራ ብላ እሺ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቪዲዮ ተመልካቾቻችን ዛሬ ከአርቦር ኦንላይን ስኩል ይዤ የቀረብኩላችሁ ስለ አንድ ሁሌም ስለ ስልጠና ነው። ዛሬ ደግሞ እስቲ ካለ ከተሞክሮት ወይም በህይወታችን በመኖርበት አካባቢ ላይ የምናገኘው የምናያቸው ነገሮች በእነሱ ላይ ምንድነው እስቲ እንደውም እኛ ያያጣነው ነገር እኛ አብረን ሰርተን በመተባበር ሰርተን ያላገኘው ነገር ምንድነው የምለው ነገር አንድ ነገር ይዤላችሁ ቀረብኩ። እሱ ምንድነው? ሁሌም እኛ ባለንበት ቦታ አንድነት ያስፈልገናል። አንድነት ስንል አንድ ሰው አንድ ስለሆነ አይደለም። አንድነት የሚባለው ደግሞ የሐሳብ ልዩነት ሳይኖር የጾታ ልዩነት ሳይኖር የሃይማኖት ልዩነት ሳይኖር ሳይሆን አይደለም። አንድነት የሚባለው አንተ በመሰራ ነገር ወይም አለመላወጣህለት ነገር ላይ በአንድ ህብረት ወይም በአንድ መንፈስ ያን ነገር ላይ ትኩረትህን ሰጥተህ የምትሰራ ከሆነ አንድነትህ ከምንም በላይ ነው። ስለዚህ
ሁሌም ከአርቦር ኦንላይን ስኩል ላይ የምታገኙት ስልጠና በዚህ ብቻ አይደለም በዩቲዩብም እንደውም በቲክቶክ በቴሌግራም ኢንስታግራም እና በላይክ ላይ የምታገኙት ከዛም አልፎ በፌስቡክ ላይ የምታገኙት ስልጠናዎች ከአንድነት ጋር የተያዙ ስልጠናዎች ናቸው። አንድነት ስላችሁ አንድ ሰው አንድ ነገር ለመስራት ከመሬት ሲነሳ ብቻውን የምሰራውን ነገር እንደውም ለሁለት ወይም ለጋራ ሆነን ብንሰራ ይቻላል ብሎ ካሰበ እሱ የሰራውን ወይም ያቀዳውን ነገር ከግብ ማድረሱ ምንም የሚያግዝ ነገር የለም። ከግብ ለማድረስ ያሰበውን ያቀዳውን ነገር ብቻ ይዞ በአንድነት መነሳት ይቻላል። ለምሳሌ ዛሬ ስለዚህ አፈር አንድ ነገር ልበላችሁ። ይሄን አፈር እንደዚህ መሬት ላይ የምናየው ብዙ ጊዜ እኛ የምንሰራውን ነገር ለዓለም የምታይ ከኛ አልፎ ለሰዎች የምታይ ወይም ለሌላ ሰው የምታይ ብለን የምናስበው ነገር ሳይታይ ቀርቶ ሊሆን ይችላል። ያ ማለት በማንኛውም ሶሻል ሚዲያ ላይ እኛ ህብረታችን ያስፈልጋናል። ቲክቶክ ላይ ህብረት ያስፈልጋናል። ዩቲዩብ ላይ፣ ቴሌግራም የትኛውም ቻናል ላይ ያስፈልጋናል። ስለዚህ ይሄን ነበር እዚህ ጋር ስትመለከቱት ይሄ ነበር እዚህ ጋር ያስቀመጠው እቺ ነበር የማያክል ልትሆን ትችላለች። ግን አፈሩ ከነሱ አልፎ ለሰዎችም ለኛም እይታ ግርምት ሆኖብናል። ይህ ማለት ምንድነው? ብዙ ጊዜ እኛ የምንሰራውን ነገር ከፍ ብሎ እንድታይ ከፈለግን በህብረት ብቻ መስራት ነው ያለን ምርጫ። ስለዚህ በህብረት የሰራነውን ነገር ከኛም አልፎ ለህብረትም ለዓለምም ለሌላም ህዝብ ሊበቃ ይችላል። ስለዚህ እኛ ማድረግ ያለብን ከዚህ በኋላ ህብረታችንን ላይ ጥንካሬ ያስፈልገናል፣ ማስማማት ያስፈልገናል። የትኛውም ነገር ብንሰራ የትኛውም ነገር አብረን ብንጀምር የትኛውም ድርጅት ሲከፈት በህብረት ነው የሚከፈተው። ያ የተከፈተው ድርጅት የኔ ያንተና የሌሎችን ተሞክሮ የሌሎችን ተሳትፎ አካቶ ነው ያ ድርጅት ስኬታማ የሚባለው። ስለዚህ ዛሬ ስለ ትንሽ ነገር አሳየዋለሁ። ይሄ ትልቅ አስተምሮት ሊሆን ይችላል። እኔ ከሊል ነበርኩ ከአርቦር ኦንላይን ስኩል። አርቦር ኦንላይን ስኩል ሁሌም የሚያስተምራችሁ ሁሌም የሚያዝናናችሁ የተለያዩ ፕሮግራሞችን የስልጠናዎችን ፕሮግራም ይዞላችሁ የሚቀርብ ሚዲያ ነው። ይህ ሚዲያ አብረን በመሆን እናሳድግ። እኔም ከአርቦር ሚዲያ ጋር ነኝ፣ እናንተም ከአርቦር ሚዲያ ጋር ናችሁ። ለዛሬ ያስኩትን ለዛሬ ያጨውታችሁ ወይም ያሳያችሁ የመጣሁት ነው ከምሳሌ በዚህ አጠናቅቀዋለሁ። በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ጃና ሰንብቱ። አመሰግናለሁ። ከሊል ነበርኩ። መልካም ጊዜ